Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa argitoonni fi galchitoonni haaraan lakkoofsa herreega baankii biyyoolessaa karaa tajaajila foddaa tokkoon akka argatan eeyyama kenne. Meeshaaleen kontirobaandii qarshii miiliyoona 440 ol to'annoo jala oolan. Iraan dhaabbilee Ameerikaa barbadeessuu ishee miidiyaaleen gabaasan. Kunneen hangafoota oduuti ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif televezyiinii irraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee isinitti himnaa oduu wajjin kan sifaanatu waan girmaa guddisaa. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa argitoonni fi galchitoonni haaraan lakkoofsa herreega baankii biyyaalessaa karaa tajaajila foddaa tokkoon akka argatan eeyyama kenne. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa argitoonni fi galchitoonni haaraan lakkoofsa herreega baankii biyyaalessaa karaa tajaajila foddaa tokkoo Koomishinii Gumurukaa Itoophiyaan akka argatan eeyyama kennee jira. Baankichi Koomishiniin Gumurukaa waliin ta'uun ergitoonni fi galchitoonni hayyama haaraa baafachuu barbaadan lakkoofsa herreega baankii biyyaalessaa karaa tajaajila foddaa tokkoon akka argatan tajaajila dijitaalaa haaraa ifoomsee jira. Tajaajilichi dhamaatii fi adeemsaalee bulchiinsa hir'isuun hojimaata daldala si'ataa ta'ee diriirsaa jedhamee jira. Tajaajilli haaraan kun ergitootaa fi galchitoota herreega baankii biyyaalessaan eeyyama haaraa baafatan qofa kan ilaallatudhaas. Humni fedhii fi faayidaa Itoophiyaa daangeessuu danda'u hin jiru jedhame. Itoophiyaan yeroo adda addaatti rakkoolee walxaxaa diinota alaa shira keessuu fi namoota dhuunfaa dantaa ofii barbaadaniin hedduun rakkachaa turte. Hawaasni waliin akka hin jiraanne ajendaaleen amantaa walitti buusuu danda'an bocuun faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf waloon akka hin dhaabbanne shirri guddaan xaxamaa tureera. Kana dura Itoophiyaan ijaarsa hidha guddicha haaromsaaf deeggarsa alaa akka hin arganne dhiibbaawwan garaagaraa taasifamaa turan. Injifannoon hidha haaromsa diinota Itoophiyaa boquu cabsee imala badhaadhina soroorsee itti fufsiiseera. Itoophiyaanonni waloon ijaarsa hidhichaa erga xumuranii booda ammoo biyyattiin sadarkaa addunyaatti dhaga'amummaa akka hin arganne yaaliiwwan jajjabaan godhamaa turan. Gaaffiiwwan galaana diimaa Itoophiyaan barootaaf seeraa fi seenaan bulchaa fi ittiin bulaa turte fudhatama akka hin arganne hojjetamaa ture. Kanaanis Itoophiyaan biyya ulaa galaana hin qabne keessaa ishee tokko taatee jirti. Har'a garuu ulaa galaana adeemsa haqa qabeessa hin taaneen dhabdee deebitee argachuuf daandii eegaltee jirti. Dhaabbileen idil addunyaa fi biyyoonni garaagaraa deeggarsa isaanii agarsiisaa jiru. Itoophiyaan ulaa galaana argachuun gaaffii dinagdee kan deebisu qofa osoo hin taane nageenya naannawichaafis akkaan murteessaadha. Uummanni Itoophiyaa gaafa gamtoome tokkoomee fi kaayyoo tokkoof hiriiree humna kamiyyuu injifachuu akka danda'u waraanni Aduwaa fi hidha haaromsaa fakkeenya guddaadha. Itoophiyaan shira ishee gufachiisuuf xaxaman gara carraa gaariitti jijjiiruun biyya muuxannoo olaanaa qabdudha. Itoophiyaan qabeenya uumamaan qabdutti sirnaaf fayyadamuun jiruuf jireenya uummata ishee akka hin jijjiirreef shororkeessitoonni seenaa keessatti diina Itoophiyaa ta'an waliin hojjetanis abjuun isaanii fashalaa'ee jira. Itoophiyaan seenaa ishee keessatti diinota ishee kuffisaa fi jilbeeffachiisaa kan turte yoo ta'u har'as gootummaa fi sakatta'iinsa ijoollee isheetiin kabajamtee jiraatti. Itoophiyaanonni rakkoolee jiran marii fi waldhaggeeffachuun furuu akkasumas faayidaa biyyaalessaaf waloon dhaabbachuu fi boqonnaa murteessaa kan ta'e yaa'ii marii biyyaalessaa gaggeessuu irratti argamu. Qorannoo raawwii hojii paartii fi mootummaa kurmaan arfaffaa bara 2018 fi qophii raawwii karoora bara 2019 adda duroota badhaasuun xumuramee jira. Guyyoota darban raawwii hojii keenyaa gadi fageenyaan gamaaggamaa turre. Gamaaggamni kun hojii darbee madaaluu qofa osoo hin taane kallattii waggoota karoora of danda'u keessatti hordofnu irratti hubannoo waliinii fi murannoo haaraa akka qabaannu taasiseera jechuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan kan himan. Waggoota 5 darban keessatti qormaatilee hedduu keessa dabarree wareegama olaanaa kaffaluun dinagdee, hawaasummaa, misooma magaalaa fi baadiyyaa, bu'uuraalee misoomaa dabalatee gama maraan milkaa'inoota seenaa qabeessa galmeessinee jirra jechuun himee jira. Milkaa'inni hunda caalu garuu hooggansa horachuu akka ta'e himamee jira. Milkaa'inoonni argaman xumura imalaa miti bu'uura ce'umsa guddaa itti aanuti. Kanaaf bara 2019 fi waggoota karoora of danda'u keessatti bu'aa arganne eeguuf osoo hin taane sadarkaa olaanaatti ceesisuuf caalatti ciminaa fi kutannoon ni hojjanna.
kennam. Kanaanis bajataan nageenyaan bu'uuraalee misoomaan ogeessaan nyaataan hoggansaa fi kan kana fakkaatan of danda'uun Oromiyaa ni mirkaneessina jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan fuula miidiyaa hawaasummaa isaan irratti maxxansanii jiru. Kanaanis galmoota qabsoo Oromoo dhaloota dorgomaa uumuu uummata dinagdeen aangoomsuu fi sirna uummatawaa cimaa ijaaruu caalatti ni dhugoomsina jedhanii jiru. Goolabbii gama keenyaan caasalee gandaa hanga manneen hojii mootummaa naannootti jiran keessaa kanneen raawwii olaanaa galmeessaniif badhaasa pirezidaantawaa mootummaa naannoo Oromiyaa marsaa shanaffaatiin beekamtiin kennamee jira. Gandoonni baadiyyaa fi magaalaa, aanaaleen, kutaaleen magaalaa, godinoonni, magaalonni fi manneen hojii mootummaa beekamtii kana argatan marti baga gammaddan jechuun ergaa isaanii dabarsanii jiru. Badhaasni kun hojii gaarii darbeef qofa kan kennamu miti. Aadaan bu'aan dorgomuu walirraa barachuu fi waliif fakkeenya ta'uu akka dagaaguuf kennama. Raawwiin keessan mootummaa keessatti yeroo dorgommii gaariin hoggansi cimaa fi tajaajilli uummataa giddugaleessa taasisee walitti dhufan maal milkaa'uu akka danda'amu kan agarsiisudha. Milkaa'inni keessan kan isin qofa biratti hafuu miti. Qaamni hundi irraa baratee Oromiyaa guututti akka babal'atu amantaa guutuun qaba jechuun himanii jiru. Warri yeroo kana beekamtii hin argatanis akka kufaatti dhumaa osoo hin taanetti akka carraa of sakatta'u hanqina sirreessuu fi dorgommiitti aanu of qopheessutti ilaaluu qabu. Aadaan hojii mootummaa keessatti dagaaguu qabu wal mo'uu miti. Walirraa barachuu, wal cimsuu fi waliin guddachuudha. Miira kanaan wal jajjabeessinee dorgomaa wal taasifnee fi wal cimsinee Oromiyaa badhaatuu ijaaruun itti fufnaa jedhan. Walumaa galatti caasaalee mootummaa sadarkaa hundatti argamtan mara hojii waggoota karoora xiiqii keessatti raawwattaniif hedduun isin galateeffadha jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan kan himan. Barri 2019 fi waggoonni karoora of danda'u garuu yeroo itti bu'aa darbeen of dagachiifnu miti. Yeroo itti beekumsa, itti gaafatamummaa, aantummaa fi tokkummaa caalatti cimsine of danda'ummaa Oromiyaa dhugoomsinuudhaas jedhanii jiru. Kanaaf hundi keenya miira hojii ariifachiisaa fi kutannoo haaraan akka sochoonu cimsinee isin yaadachiisaa jechuun kan himan. Rakkoolee hawaasa mudatan furuuf buusaa gonofaan oomishaa fi oomishtummaa jalqabe cimsuu qaba jechuun obbo Awwaluu Abdii himan. Hojii deeggarsa namooma Oromiyaa irraa darbuun naannolee ollaaf qaqqabuu jalqabe akka jabaatuuf qophaa'ummaan buusaa gonofaan cimuu qaba jedhan walitti qabaan gaaddisa buusaa gonofaa fi pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Buusaa gonofaan Oromiyaa erga hundaa'e yeroo gabaabaa keessatti gargaarsa argamuu fi ofii oomishuun tumsa namoomaa irratti jijjiirama guddaa fidaa jiraachuu kan ibsan obbo Awwaluun hawaasa naannoo Oromiyaa sababa garaagaraan rakkoof saaxilamee gargaaruun darbuun naannolee biroo sababa sigiga lafaa fi balaa namtolchan qeerraa buqqaan utubuu jalqabeeraa jedhan. Buusaa gonofaan barattoonni nyaata akka argatanii fi gumaata hawaasarraa argamuu fi lafa manneen barnootaa misoomsuun midhaan nyaata oomishuu jalqabee biiroo barnootaa fi qooda fudhattoota waliin cimsee itti fufuu qabaas jedhanii jiru. Hojii kanaanis muuxannoon godina Shawaa Kaabaatti barattoonni nyaata madaalamaa akka argatanii fi lukkuu horsiisanii killee barataaf dhiyeessuu dabalatee loon horsiisuun barattoonni aannan akka argataniif jalqabamee babal'achuu akka qabu ibsanii jiru. Galii buusaa gonofaa guddisuuf godinni Arsii lixaa gamoo birrii miiliyoona 68 bitee madda galii godhachuun fakkeenya gaarii ta'uu simanii jiru. Buusaa gonofaan Oromiyaa erga hundaa'aas miseensota miiliyoona 29.4 caalan horachuun bara 2018 darbee buusii miseensotaa fi gumaata buusaa gonofaarraa birrii biiliyoona 4.9 ol argachuus hoogganaan buusaa gonofaa Oromiyaa obbo Muhammad Juundaa yaa'ii waliigalaaf ibsanii jiru. Buusaa gonofaan Oromiyaa gargaartummaarraa gara oomishtummaatti dhaadannoo jedhu qabachuun hojii midhaan oomishuu, warshaa investimentii qonnaa qindaa'aa ijaaruu, tajaajila geejjibaa jalqabuu fi hojiiwwan garaagaraatti hirmaachuun rakkoo hawaasaa furuu jalqabee cimsee itti fufaas jedhan obbo Muhammad. Hirmaattoonni yaa'ichaas hojiin waltumsuu ofiif jalqabamee jabeessuun kan itti fufsiisan ta'uu dubbatanii jiru. Meeshaaleen kontirbaandii qarshii miiliyoona 440 ol ta'an to'ataman. Koomishiniin gumurukii giddugaleessaa doolessa tokko hanga 8 bara 2018 hordoffii taasisan meeshaalee kontirbaandii gatiin isaanii qarshii miiliyoona 440.9 ta'an to'annoo jala oolchuu isaa beeksisee jira. Meeshaaleen to'ataman keessaa qarshii miiliyoona 429.7 meeshaalee alarraa galanii yoo ta'an qarshiin miiliyoona 11.2 immoo meeshaalee biyya keessaa baafamuuf jedhaman akka ta'e himamee
ibsamee jira. Meeshaaleen kunneenis uffata haaraa fi uffatame, buna elektirooniksii, meeshaalee ijaarsaa, midhaan, kutaa konkolaataa, dibata, caatii, qoricha, bu'aa qabeenya albuudaa fi maallaqa biyyoota alaa kan dabalatan yoo ta'u, kanneen kan to'achuuf nu gargaaran keessaa dhaabbileen gumraka buufata xiyyaara Finfinnee, Jijjigaa fi Awwaash sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa qabatanii jiru. Meeshaaleen kunneenis hojjettoota gumrukii, poolisii federaalaa fi naannoo akkasumas hirmaannaa uummataan kan to'ataman yoo ta'u, namoota 28 fi konkolaattota 15 ol seeratti dhiyaatanii jiru. Koomishiniin gumrukii gama isaatiin mala kontirobaandii ittisuuf hojjetamuu kana hundi keenya waliin ta'uun jabeessinee daldala seeraan alaa haa to'annu jechuun waamicha dhiyeessee jira. Iraan dhaabbilee Ameerikaa barbadeessuu ishee miidiyaaleen gabaasan. Gareen eegdota warraaqsa Islaama Iraan ibsa baaseen buufata raadaar Ameerikaan fayyadamtuu 2 Oomaan keessatti barbadeessuu ibse. Akka ibsa isaatti raadaariin sochii doonii Salaalaa fi raadaarii qajeelcha balallii Gaanem jedhaman haleellaa irratti raawwatameen barbadaa'anii jiru. Gareen kun ibsa isaa keessatti tarkaanfiin deebii Iraan cimee akka itti fufu akkasumas hulaan Hormuz to'annoo humna galaana Iraan jala akka turu beeksisee jira. Dhimma kanarratti Ameerikaa fi Oomaan irraa hanga ammaatti ibsi kenname hin jiru. Kun osoo kanaan jiru Chaayinaa fi Paakistaan Ameerikaa fi Iraan waraana hatattamaan akka dhaabanii gara marii nagaatti deebi'an waamicha dhiyeessanii jiru. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota lamaanii Waangii fi Ishaaq Daar Shaangaayitti erga mari'atanii booda haalli nageenya hammaachaa jiru yaaddeessaa ta'uu ibsanii biyyoonni wal waraanan kunneen marii fi araara akka jalqaban gaafatanii jiru. Gama biraatiin Ameerikaan Israa'el Ameerikaanota amansiisuun waraana Iraan dheeressuuf yaalaa jirti jechuun himattee jirti. Pirezidaantiin itti aanaa Ameerikaa J.D. Vance qondaaltonni mootummaa Israa'el tokko Ameerikaan waraana Iraan irratti gaggeessaa jirtu akka itti fuftu amansiisuuf yaalaa akka jiran dubbatan. J.D. Vance gaaffiif deebii miidiyaa biyyattii tokko waliin taasisaniin hooggantoonni Israa'el tokko irratti amantaa akka qaban ibsuun tokko garuu tapha siyaasaa taphachaa fi Ameerikaanota gara waraana dhumaa hin qabnetti harkisuuf yaalaa jiru jechuun kan himan. J.D. Vance itti dabaluun mootummaan Israa'el keessa namoonni tokko marii nageenya Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru gufachiisuuf socho'aa jiru jechuun himee jira. Mootummaan alaa fedhii isaanii Ameerikaa irratti dhiyeessuun kun waan haaraa mitis jechuun ibsee jira. Dubbi himtuun White House Caroline Leavitt mootummaan alaa hedduun yaada uummata Ameerikaa irratti dhiibbaa uumuuf akka yaalan Tirampis irratti walii ni gala jedhan. Dubbii J.D. Vance kun yeroo mootummaan Tiramp waraana dhaabuu fi marii Iraan waliin furmaata barbaaduuf tattaaffii taasisaa jirutti dhagahame. Kana jechuun walitti dhufeenya Ameerikaa fi Israa'el irratti garaagarummaan yaada akka jiru agarsiisa. Baatii darbee Ameerikaa fi Iraan marii deebi'anii jalqabuuf waliigaltee dura irra ga'anii turan. Akka gabaasaleen jiranitti mariin kun qormaataan kan guutame ta'us dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 fi tarkaanfiiwwan hulaa Hormuz deebi'anii banuuf fudhataman irratti waliigalanii ture. Haa ta'u malee amma waliigalteen sun xumuramuun bifa haaraadhaan waraana walirratti gaggeessaa jiru. Mootummaan Israa'el ibsa kana ilaalchisee deebii hatattamaa hin kennine. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif TV irraa oduu isaatii kanaaf qabanne asumatti goolomneeti jirra. Waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.